Malatoni mada malona burmada kotana gargara barbadu mashe kashe malatoni midak tu da jala da bifti she tumadir kishe bontu da korto da kuma bashe tinara da jabati migi ramudin Palalchi sankab du ijur randa vartu wargi tanni vartu burreshin shinni Bola ya bole ya warra shagar shaga ya warra bole ya warra shagar shaga ya warra bole roko role manina ushagitu male sabumbe tu aftutu sababa yati kale sadufte salvate rute wa nagate isobo akach arat kilo yati kale sadufte keram siti wallo sanadu bekanisa tukeka isobo akach arat kilo yati kale sadufte akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra viidiyootti bohara irraa barannu hanga dhumaatitti nafaana tura hanga dhumaatitti na wajjin tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a hundi keessanuu laayik godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessaa gara viidiyootti guys koomentii keessan illee laayik godhi prank duraan ishee deebi'e minam jettan ayyee prank deebi'aa jira let's go to prank now guys ummata garaachatti si jechuudha hundi isaatu gadhiisee deeme namni hundi nu gadhiisee jalaa ka'e kophaa isaa kophaatti hafee kophaa taa'e Maale maa fe'ifatta? Kana fakkaata kana oomishte. Yaada irraa fuudhi ka. Ayyo. Isa wali qabde mallaqa kana. Isa wali qabde. Addis Ababa dhaqxee kadhatte. Maal ta'e? kadhatteeti jechuudha kana hunda walitti qabdee jirtu. Qallitti Addis Ababa maal ta'e jettee kadhatte? Lukkuu takkan qabu hoolaa takkan qabu duraanillee riskii marabbiitiin jirra dirree haatutee jira dur hojii hojjatu dhufu hojjaan argamu niyaanin Kanaafuyyuu kana jettee kadhatte lukkuun qabu waan nyaadhuun qabu hoolaan qabu jettee kadhatte. bilbiltanii gaafatuu daddeettan viidiyoon itti viidiyoo dhoksaadhaan waraabame haa ilaallume. ወይ ፈጣሪ ይሄ የቲክቶክ ፍቅር አይደል ይሁልኝ የቲክቶክ ፍቅር konkolaataa gubbaarra baate asirratti shubbisuu barbaaddi asirraa osoo akka tasaa kuftee tilmaamame maaltu akka uumamu nama gammachiisu qofaaf yaaduu osoo hin ta'in ofii keenyaafis yaaduu qabna. Intu maqaa qabduu isa godhe. Ina barsiis. Maaliidha kun? Warra kana maqaa isaanii qabee dhufeedha. Akka isaatti jeeqanatu agartan jechuudha. Seexanni ni jitu akka isaaniitti. Hin jeequ dareedha. Walitti asaasu gurri kun dhagee maqaan qabee dhufee reeba. Maal taatanii jeeqtus? Maal godhan? Isheen kun barattuu haaraadha. Yuunifoormii kaatee dhumne yuunifoormii qabanii qotaachas lamaan kee garaachas. Garaachas. Yuunifoormii kaatanii dhumne isa dareedha hin jeequ. Guddis badiin kun ilbiisonni kun abbaan isaanii reebanii guddisni kan haati isaanii reebanii guddisni kan. Maal maaliif jeeqtus? barsiistuun soba dhugaanuuti Haballaa si joonjesse kan. Waanuma jeeqaniif moo waan biraa isaan wajjin qaba? Reebuudha barsiisan hundi. Reebii dhagaa fudhattaa? Reebuu? Dem sitti meeraa shaalu dhaqu leefiji. Situ reebaa eentaan gosii kana deemu leefiji. Sirriitti reebaati. Adaba. Maal taatanii jeeqtus?
Injeknya ini bersihkan soba juga. Maal balleessitan? Aman balleessine. Museen daree eenyudha? Hin jiru? Har'a hin jiru? Jiraan barsiistuu nuti eenye barreeffachaa ture. Eenyutu maqaa qabduu isa godhe? Ajjeessu barbaada. Kunoo jala. Hin jeequm nan dhageemu. Ibsaan jeeqaaranii guddaa jeequm. Kota jas. Goraas jilgeenfadhu lamaan kee. Jilgeenfadha. Gurbaa? Kun maali bofaan ajjeesama? Ati reebaan ajjeequ. Hin dhagaan isaan harree wayiidha. Kanaan ijoollee reebaan? Waan biraa qabaafiif. Deemaasin. Deemaasin. Deemaa kana Eessa dhaqu? Kottaa jilgeenfadhu. Eessa dhaqu? Eentu akka maqaa qabduuf eenyu si ajaje? Museen daree Inoo isa maqaa qabu toolee isaan boodan har'a maqaa qabee dhufe jarri kun Kun lamaan maali si jedhe mamta? Barsiiftuun sirriitti hubattee akka inni sobee tumsiisuuf ta'u hubatteeti gara isaa deebitee jirti. Barsiiftuu cimtuudha. Galgala meeqa dhugdee? Galgala meeqa dhugdee? Takkaaf gimmaasha. Takkaaf gimmaasha? Daggamaatu siin hin jenne? Maal oomishaafi bittaree Kaffalee mi? Itti galdaalatti kaa'atte. Narraa fudhatte kaffalee. Itti galdaalarraa fudhattee. Gammee kaffalee fi. Kaffalee. Amma lakkaa furii narraa fudhatte. Abbala qabuun sirraa fudhatte. Baasa hundaa. Eessatti naa qaban. Maalojanii. Qabuusiin Maalojanii. Malakkaa furii kaffalee takka walakkaa nu ganaan jedhaan. Ajandaa raqeeti. Ifidu. Kaacho laanii olu taalchisani. Jallisaadha mee na beekta miti. Gammee sodaatin itti naqe jallisaa sii jira. Lola haraqee walitti araarsuu qabda malee maal taate maaliif wal lolchiifta? Wosi kasaasa jira siifan kaffala. Jallisaadha mee barbartu. Jallisaadha na beekta. Araqee ta'e jallisi malee jallisi. Akkamitti gamme. Araquma ta'e jallisi. Araqee ta'e jallisi malee anan jallisin. Olaana makkalaana gochuu barbaadamti. Haaloo. Nagaa keedhaa akkam? Wanti lagaadha maarameen jiraa gadi hin dhuftu. Siin mijatu warra? Ati garuu olaana makkalaama gooteen natti taphachuu barbaadamti. Sibirree maanni maal taate? Akka godhee ganama naa dawwalee ganama boroo naa dawwaleetu qursii kee nyaatteettaadha nyaadheeraan jedheen bishaan kee dhugdeettaadha dhugeeraan jedheen. Bishaan dhunnaan of fincaa'uun koon oolu fincaan kee fincoofteettaa immoo naan hin jedhuuree. Maal ta'a maal rakkoo qaba hosi gaafate? Jazbaa manatti qabee kana maali? Araadaa dhallee jedhanii warri bejaajii ooftu kun. Nama jaallatuun nama gaafataam shibirree waan akkasii. Akkee yaada koo Waan si jaallatu si gaafate. Nyaatte immoo addeettaa yoo nuun jedhanii immoo nu gaafatan yoo. Kophaa koonfetaa jedhaadha kolaala iddoon kun immoo wanti naa qabantaa. Amma isa eegaa jirtaa re'aati. Maal taatan warri bajaajii ooftan kun? Namichi kophee ollaatti ajjeese hidhame lammiin biyya Giriik umurii 28 tokko tibbana yeroo bahuu fi galuu ollaa isaatti kophee isaa qulqullina hin qabne xireessuudhaan kan hidhame. Namichi maqaan isaa nageenyummaa isaaf akka dhahamu hin barbaanne kun onkololeessa 8 bara 2024 namicha ollaa isaa ganna 61 himatameeti. Mana amala sirreessaa kan seene. Himannaan irratti baname soyitanni karaa mana ollaa isaa kana darburra deddeebiin kopheen isaa aja'aa waan tureefi qilleensa naannichaa faale jechuun himatame. Bu'uura kanaanis manni murtii Tasalonqee namicha kana hidhaa ji'a tokkoo fi ennaa bahus qorannoo waggoota 3 jala akka turu murteessuu ooditii seentaraal irraa odeeffanne. Kophee qulqulleeffachuun dirqama jechuudha. Namni kophee isaa hin qulqulleeffanne namni namatti ajjeesse seeraan nama gaafachiisa jechuudha. Yoo miree karuftiin ilaaltu ansiif du'ee dhufteen ana waaltu. Mee yaada viidiyoo kana irratti kenname haa ilaallu. Ansiif du'ee dhufteen ana waaltu. Araadaw bakka caatii akkanatti tarziinaa kee waxxartee tarziinaa samma fuula keetii ga'u qabatteetti firiikiidha tamma. Firiika alamaqqaf araadaadha mana keetti. Sagatee kumtaalii sagateedhati. Ya sagatee alaqaadhati baandiraa yaashii sagateedha. Ansiif du'e eenyuuf duuta caatiif duuta. Isti gilchirma sanutti eenyuuf duute caatiidhaaf duuta malee. Isti amma akkanatti hagacii kee guncii kee akkanatti waxxartu ganzaba kiisii kee waxxari. Aymiroo kee hojiidhaan waxxari. Minnoo yoo basina siraatitti yoo qaamte zitti waxxaruun irdinaa dhuma guddaa sitti fakkaataati. Ara goboos dhiisi. Ansiif du'e yoom dhufta maaltu si dhufa akkanatti. Chigirii kee waan maxxamoo machem akkanatti chikii waamaan jirtu. Enegetaa dhiisi. Dhiisi. Kana dhugi cululuqila. Inta'u. Istakakali. Inta'u dhiisi. Sirreeffadhu seeraan fayyadame. Wallaahi waraleessaaf seeraan waraleessaaf
ولا ليسيف لا جاك أسرع أمتا أسرع كيس وأنا ما تبغى أسرع كيس سي ولا ليسي سينجي فردان بيكا ولا لو ولا ليسي أمر نيتي جاك ساقورا نكجاسا ولا لو يالله أسمان تمورا وانين muka kamalen meture wala lo ni hesse hamilen meture wala lo di hesse hamilen kuno te hamilen sitti hinar gamumale kesiko akka ala silaluga jalala kona ubatta sif gala dilbata si jalale witata sirra ilmaku kalama jalala ke muka jibban haku bikintu jalala dabe bishan jibba ittinkorru onne ko sif jidada bona safayum korru bona safayum korru onne ko jada albin ko amalake sammun ko yadake arrabni ko madake kan dubbise irra kan dubbise irra wala lo ajaiba wala leesse fi ijra اينو نيكون ايوه ما راتشي كانت سجيه اينو نيكون God have mercy upon us. Child. Hello. Ilmi namaa akkasumatti hin taa'u hin jijjiirama iddoo duraan turan irraa jijjiiramaniti sadarkaa kana irra gaanii jiru jijjiirama guddaa agarsiisaniiran. God have mercy upon us. Karena senang aja. Waggaa 11 dura Habtaamu Lamuutii haa ilaallume. Deema sokorruu karaa dannaba gajaana laggee daba bareedduu gajjabaa jirii galgala ija keessa laaleen gala. Deema sokorruu karaa dannaba gajaana laggee daba bareedduu gajjabaa jirii galgala ija keessa laaleen gala. Eenyudha jedha barreeffamni viidiyoo kana irratti barraa'ee jiru gaafitu gaafatameera gaafii gaafataniirani haa ilaallume. Akkamitti akkasiin naannessitti ilaalan. Akkamitti akkana godhuu dandeette garuu dandeettii addaatiin nama ajaa'ibsiisa. Argaa fudhachuu barbaadeetu moo? Shau kita nama kuma mangisti. Ajire. Saya tidak Mali gize me kol banata mi mucha keti. Nagada. Mali shau. Kanun be. Walbe aku miti bar. Tural. Leba. Isa tana betta. Waan inni yaadeeru akkanumaan laalee tubateeti. Chukirano ya walbe akne. Yo walbar hati hati da. Hatta deba.
በዛ ዞሬ እመጣታለሁ እንጂ አልተውም። በዛ ዞሬ እመጣለሁ። ለክ ሲሩኩታ ሻው ለግዛው ነው ጉዳ አንተ አጭደ ሳድፈክ ምንድን ነው እናቱ አለም ማል ምንድን ነው የምትሻሺው? ማል በቃቲ ሙጫንከ ሻው ማ በቃቲ ሙጫንከ ኮፊዳ እንጂ ምንድን ነው ያን ያክል እንትን የምትፈርሺው? ያቱ ፈተ ኧረ አይደለም ከዚህ የምትሻው አነጀላት ነው ላልተ ናቡጅ ነው ላልተ ሞ እኛት አቡጅ እኮ ነኝ ዶር በላታዚ እንደ ሻው አንተ ቱፊዳ ነው ላልተ አቡቹ ለበረን አብቁ ያ ውማኔ hamma dhumaatitti ilaalaa jedha. keessummeessaan jiru jira maal ajajam waan nyaatamu maaltu jira waan nyaatamu caccabsaa caccabsaa kan wala maamala jiru amma filikan dhugaa nyaata bareedaadha nyaattee yaadeen dhufe ammayyu kuno maal jira caccabsaa polootikaa keessa nama galchuuf hin fiignaame hin fiignaame waraqaa eenyummaa yoo ta'e kuno haareffannee baannee deemne maaltu walitti fidan jechuu dandeessu okay biddeen duwwaan jiru qococaadhaan barbaree cuubattee nyaachuun bira jiru waan akkasii kan biraa yoo qabaattan ajajachuu dandeessu waan nyaatamu kan biraa waantu jira shonkooraan jiraare shonkoraa gabaatee argattu ati hogaasammoo waan dhugamu maaltu jira waan dhugamu beddellee biira beddellee eenyuun wajjikaattoofta beddellee walumaan qooddechuu biyya Oromiyaa jira Oromiyaa biira kan jedhamu dhageenyes arginees hin baanis haa ta'us immoo gaafanni ba'uun dhufa. Gaafanni ba'uun mee maaltu jaalala namaa nuuf baay'isuu danda'a addunyaa kana irratti gaafii kanaaf deebi. Addunyaa kana irratti saahiba maaltu namaa heddummeessite yoo gaafatte saahiba jechuudha. Ati saahibu osoo hin ta'in inni si saahibu jechuudha. Namni si saahibu wanni si heddummeessu waa sadii. Taayitaa, beekumsa, qabeenya. Taayitaa qabannaan hundi mammaisa afaan Oromoo tokko jira nama sadii namni isaan jaalataa ammoo isaan akkatti namni isaan jaalatuun beekanii jaan. Ijoolleen namni ni jaalataa haga namni si jaalatuun beektu baabaa na fixxee osoo na dhungattu siin jette. Na fixxee sheeka nama waa barsiisu tokko jechuudha hayyuu tokko namni ni jaalataa hanga namni isa jaalatu immoo inni hin beeku. Hoogganaa nama hooggansarra jiru namni ni jaalataa haga namni isa jaalatu hin beeku. Bakka tanatti hatti naa idaatu abbaa qabeenyaa namni hundi ni jaalata. Inni immoo hanga namni isa jaalatu beekuu dhabuun ni mala. Kanaaf wanni waan nama biratti hin jaalataman keessaa takka. Bareeda. Namoonni kunniin jaalala namaa sirriitti qaban. Yeroo baay'ee afaan Amaariffaatiin fakkeenyaaf viidiyoo hojjettee turte viidiyoo Amaariffaan hojjette sun vaayiraalii biyya baay'ee guddate. Afaan Oromootiin kan hojjette immoo laayikii koomentii sheerii qaba. Maaloo kan jettee yaaddu? Bangga dua nena aja. Asih jip. Mungkin mau jalan. Mau jalan. Bakot. Tokko garuu walii garuu tokko. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen akka boortanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasumas namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii chaanaalii kanaa hin ta'in sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Laayikii godhaa isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa na wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.